oduu teenya jalqabaatiin. Ministeerri dhimma alaa Masriitii fi Pireezidaantiin Yuunaayitid Arab Imareet Mohammad bin Zayid dhimma Itoophiyaa irratti marii taasisanii jedhame. Masriin biyya Itoophiyaa waliin hariiroo gaarii qabdu UAE maaliif filattee itti imaltee gama Itoophiyaatii maaltu jedhame gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaan weerara dhibee waraanaa fi jijjiirama qilleensaa dandamachuun qamadiin oomishaa jirtu abdii biyyaatii jedhan. Sooressi addunyaa Bilgeet imala Itoophiyaa keessumaa Oromiyaatti taasisaniin waan taajjabanii fi ministeerri muummee Abiyyi itti himan barreessaniiru. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa duraanii Jaalsanyii Nagaasaa harka kennatee jedhame. Odeeffannoon kun kaleessa bal'inaan qoodameera. Dhugumaan Jaalsanyiin mootummaatti harka kennateera. AGM waan odeeffate isin biraan gaha. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin biyyoonni Islaamaa Israa'el akka diinaatti akka ilaalanii fi Filisxeemiif akka tumsan Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan waamicha taasisan. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri dhimma alaa Masriitii fi Pireezidaantiin Yuunaayitid Arab Imareet Mohammad bin Zayid dhimma Itoophiyaa irratti marii taasisuun himame. Michuu jabduu Itoophiyaa jedhamuun tan beekamtu UAE'n atakaaroo Masriitii fi Itoophiyaa gidduutti dhalate irratti mootummaa Masrii waliin dubbachuun himameera. Kunis ammoo ministeerri dhimma alaa Masrii gara UAE imaluu hordofeeti. Waldhibdee Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti dhalate daheeffachuun Itoophiyaa irratti waraana banuudhaaf waraana qabdu Soomaaliyaatti as guuraa tan jirtu Masriin deeggarsa biyyoota hedduu kadhachuu jalqabdee jirti jedhameera. Kanaanis Alsiisiin biyya waggaa 12 takka wal dubbiseenii hin beekne tanneen akka Turkii faa waliin araaramee amma dhimma Itoophiyaa irratti kadhaa irratti argama. Isa qofa osoo hin taane biyyoota Itoophiyaa waliin michuu ta'an irratti xiyyeeffatee hariiroo Itoophiyaan biyyoota sana faana qabdu dadhabsiisuuf Alsiisiin tattaaffii jalqabee akka jirus ibsameera. Ammatti UAE'n biyyoota addunyaa keessaa Itoophiyaa waliin biyya hariiroo jabduu qabdu jedhamuun waamamti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Pireezidaantii UAE obboleessa yookaan afaan Amaaraatiin yeroo hedduu wandimmee Mohammad bin Zayid jechuun waamu. Kunis ammoo hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru hordofeetii jedhama. Gama biraatiin immoo gaanfa Afrikaa keessatti dhibdee waraanaa ka'u hunda duuba UAE fi Turkiin harki isaanii akka keessaa hin dhabamneetu himama. Haaluma kanaan yeroo ammaa kana muddamni Masriitii fi Itoophiyaa dabalaa dhufu hordofee ministeerri dhimma alaa Masrii Abu Dhaabiitti imalan. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdullaaxii daawwannaa kaleessa Abu Dhaabiitti taasisaniin Pireezidaantii Yuunaayitid Arab Imareet Sheekh Mohammad bin Zayid Al Nahyaa waliin marii akka taasisan gabaafame. Akka tajaajilli odeeffannoo Masrii gabaasetti hooggantoonni lamaan dhimma nageenya naannichaa irratti marii akka taasisan gabaase miidiyaan kun. Akka tajaajilli odeeffannoo Masrii eda gabaasetti hooggantoonni lamaan jechuun Masriitii fi UAE dhimma nageenya naannichaa irratti marii akka taasisan gabaaseera. Kanneen keessaa waldhibdee naannicha keessatti deemaa jiru, waraana Gaazaa keessatti adeemaa jiru, waraana Suudaan keessatti adeemaa jiru, nageenya galaana diimaa, haala Liibiyaa keessa jiruu fi dhimma Soomaaliyaa irratti mari'ataniiru jedha tajaajilli odeeffannoo Masrii. Dhimmoota biroo adda addaatii fi mata dureewwan faayidaa biyyoota lamaanii irrattis akka mari'atanii fi yeroo itti aanuttis mariin kun akka itti fufu waliif galaniiru jedha tajaajilli odeeffannoo Masrii eda oduu baaseen. Asitti ture dhimmi ijoon akka tajaajilli odeeffannoo Masrii gabaasetti dhimmi Soomaaliyaa as keessatti bal'inaan kaafameera. Ji'a 8 dura Itoophiyaan Somaaliilaand waliin waliif galuu hordofee Soomaaliyaan birmadummaa kootu tuqamaa jechuun Itoophiyaa himachuun ni yaadatama. Guyyaa Itoophiyaa waliigaltee sun Somaaliilaand waliin mallatteessite Soomaaliyaatti aansee biyyi waliigaltee sun mormite
Masri turte. Waliigaltee sun hordofee Alsiisiin Hassan Sheikh Mohamudiin sifaana jirraa jechuun battaluma sana Hassan Sheikh Mohamudiif bilbilee mariisisuun ni yaadatama. Sana booda oolee osoo hin bulin biyyoonni lama waliigaltee waraanaa mallatteessan. Waliigaltee waraanaa mallatteessan sun hordofee waraanni Masriitis Soomaaliyaatti bobbaafame. Waraanni Masrii Soomaaliyaatti bobbaafamuun uummata Soomaaleetii fi Itoophiyaa mufachiise. Kanaafis ammoo Itoophiyaan waraanni Masrii ollaa kiyya Soomaaliyaatti bobbaafamuun anaaf yaaddoodha. Yaaddoo qofa osoo hin taane gaanfa Afrikaatiif balaadha jechuun akeekkachiifte. Kaleessa immoo ministeerri dhimma alaa Masrii wayita pirezidaantii UAE bira deeman Itoophiyaan akka birmadummaa Soomaaliyaa sarbiteetti pirezidaantii UAE kanatti himuun Masriin walabummaa Soomaaliyaa eeguuf akka Soomaaliyaatti bobbaate darbee immoo Masriin dhimma hidha laga Abbayyaa irratti dantaa ishee kabachiifachuuf qophii ta'uu fi kanaaf immoo UAE irraa deeggarsa akka barbaaddu Masriin pirezidaantii UAEtti himteetti jechuun miidiyaa warra UAE tokkos gabaaseera. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa Masriitii fi hoogganaan dippiloomaasii ummata Ambasaaddar Ahmad Abu Zaydii Reutersitti akka himanitti ministeerri dhimma alaa Abdullaaxiin pirezidaantii UAE waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'ataniiru jedhan. Isaan keessaa mariin isaanii inni jabaan dhimma tumsa diinagdeetii fi investimentii akka ta'e miidiyaa kanatti himan. Oduu itti aanuun Itoophiyaan weerara dhibee waraanaa fi jijjiirama qilleensaa dandamachuun qamadiin oomishaa jirtu abdii biyyaatii jedhan. Sooressi addunyaa Bilgeet gama maarsariitii isaatiin imala guyyoota 5 dadhabbii qabu Naayijeeriyaa fi Itoophiyaatti taasisaa ture xumuruu kan hime sooressi addunyaa kun imalliin ani biyyoota lamaanitti taasise dadhabsiisaa fi kan nama jabeessuudhaas jedheera. Sooressi addunyaa kun akka jedhanitti biyyoota hedduu waliin michoota gaarii qabaannus Naayijeeriyaa fi Itoophiyaatti faawundeeshiniin keenya waggoota dheeraadhaaf maallaqaan deeggarsa taasisaa tureera jechuun himan. Sooressi kun imala isaa ilaalchisuun wayita barreessu imala akkasii taasisuun yeroo manatti deebi'an imalli kee maal ture wanti jedhu akka jiru kaasuun imalli koo kana fakkaataa jechuun akkanaan tarreessan. Itoophiyaa fi Naayijeeriyaan bara 2000 hanga bara 2019tti fooyya'insa gaarii argamsiisuun guddachaa dhufuu hime sooressi kun. Haa ta'u malee jedhan Bilgeet biyyoonni lamaan erga bara 2019tiin as weerara dhibee jijjiirama qilleensaa tasgabbii dhabuu siyaasaa yookaan ammoo waraanni hamaan biyyoota kanneen keessa jiru dinagdee biyyoota lamaanii duubatti deebiseera jedhan. Itoophiyaan yeroo ammaa kana waraana keessa jiraachuu kan kaasan sooressi addunyaa kun waraanni isheen gaggeessaa jirtu duubatti harkiseera jedhan. Garuu jedhan Bilgeet faallaa kanaatiin biyyoonni kun rakkoolee hedduu keessummeessaniis hojiin guddaan hojjetamaa jiraachuu fi Afriikaadhaaf wanti abdii namatti horu mul'ateera jechuunis jajan. Imala isaa keessatti gama Itoophiyaatti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waanuma hundaan isaan deeggaruu kan hime Bilgeet gama Naayijeeriyaatiin immoo ministeerri fayyaa Muhammad Ali Peet imala koo keessatti gargaarsaa fi hubannoo jiru naaf qoodaniiru jechuun lamaan isaanii galateeffate. Bilgeet barreeffama eda barreesseen dilbata darbe jechuun torbaan akka arraa Finfinnee ga'u kan ibse wayita ta'u wiixata ganama ammoo ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin konkolaataa fudhachuun sa'aa 2 deemuun naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaatti kilaastara qamadii daawwachuu ibseeti jira. Bilgeet akka jedhetti turtii sa'aa 2 ministeera muummee Abiyyi waliin turetti waan hedduu irratti marii taasisne kunuunsa fayyaatii fi diinagdee irratti bal'inaanis dubbanneerra jedhan. Wayita sa'aatii 2 imala irra turretti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waan naaf kaasan tokko barreessuun barbaadaa jedhan. Abjuun ministeera muummee Abiyyi qamadii alaa galchuu osoo hin taane Itoophiyaan ofiif oomishuudha kan jedhan Bilgeet kun ammoo waan gaariidha jechuun jajan. Sooressi addunyaa kun akka jedhanitti dubbii Abiyyi qofa osoo hin taane kilaastarri qamadii nuti ilaalle abjuu Abiyyi qabu milkeessuu akka danda'u hubadheeraa jedhan. Fakkeenyaaf jedhan Bilgeet naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa bakka nuti geenyetti ooyiruun waggaa 3 dura qullaa turte namoota 2400 oltu qamadii irra facaasaa jira jedhan. Kana jechuun lafti sun hektaara 100tti siqaa jechuudha. Bilgeet Oromiyaatti haalli oomisha qamadii isa gammachiisuu qofa osoo hin taane abdii biyya tanaa ta'uu hubadheeraa jechuunis barreeffama isaa keessatti kaa'eera. Daawwannaa Oromiyaatti taasisne booda ministeera muummee Abiyyi Ahmad
Pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaatii fi Ministeera Fayyaa Itoophiyaa Dr. Magdas Dhaabaa waliin marii taasisuu Bilgeet himeeti jira. Akka Bilgeet jedhetti biyyattii keessatti waraana, weerara dhibeetii fi qormaanni hedduun jiraatus rakkoo fayyaa irratti jiru irra aanuun Itoophiyaan bu'aa argamsiisaa jirti jechuun kanas qondaaltota irraa akka hubatee himeeti jira. Barreeffamoota sooressa addunyaa kana keessatti dhugaaleen hedduun jiraatanis sobni mootummaan Itoophiyaa Bilgeetitti hime hedduutu jira. Akka fakkeenyaatti qamadiin Itoophiyaatti oomishamaa jiraachuun dhugaa ta'us lammiileen biyyattii ammoo qamadii biyya keessatti oomishamtu sun nyaachaa jiru yookaan ammoo soorachaa jiru kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Lammiileen Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti miiliyoona 5 ol akka beelaan rakkachaa jirantu himama. Haa ta'u malee qamadii guddoo Itoophiyaatti oomishaa jiru mootummaan Itoophiyaa eessa geessaa jira kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. Oduu biraatiin ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa duraanii Jaalsanyii Nagaasaa harka kennatee jedhame. Yeroo dhiyoo as ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatiin waliif galuu dadhabuu ibsaa kan turan Jaalsanyii Nagaasaa tibbana waraana lakkoofsaan 15 ta'u waliin harka mootummaatti kennateera jedhamuun kaleessa sa'a booda irraa jalqabee bal'inaan qoodamaa tureeti jira. Ji'a darbee erga ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa gareen gandaa waboo fakkaatee ijaarame zoonii giddugaleessaatti waboo zoonii lixaa akka Finfinneetti hin imalle uggureeraa jechuun himatanii booda Jaalsanyiin deebi'ii kennaniin waldhibdeen akka waboo keessatti uumamu kan taasise ajajaa olaanaa waboo Jaalmarroodha jechuun deebisaa laatee ture. Ji'oota torban darbee hooggantoota olaanoo waboo gidduutti atakaaroon akka ture Jaalsanyiin himanii atakaaroon kun akka hammaatu amma kan taasise dubbii Jaalmarrooti jedhanis ture. Haasawa Jaalmarrootti aansee Jaalsanyiin ji'a darbe haasawa taasisee tureen waldhibdee xixiqqoon gidduu keenyatti uumame karaa nagaatiin akka dhumatuu fi waboon xiyyeeffannaa isaa mootummaa qofa irratti akka godhu ajajaa waboo gaafadhees nagaa buusuu didanii jechuun himan. Akka Jaalsanyiin jedhanitti ani badii yoon qabaadhe ajajni olaanaa waboo badiinatti haa muru. Kanaaf ammoo qaamni balleesse haa gaafatamu jedhanii turan. Erga kun hundi taa'amee booda odeeffannoon kaleessa bahe akka agarsiisutti Jaalsanyii Nagaasaa mootummaatti harka kennachuun Finfinnee gaheeraa jedhame. Guyyaa kaleessaa waaree booda irraa jalqabee miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa kan ture Jaalsanyii Nagaasaa waraana isaa lakkoofsaan 15 ta'u waliin gama magaalaa Ambootiin ba'uudhaaf yaalii taasisee achiin bahuu waan dadhabeef karaa guduruutiin naannawee bahuun Finfinnee akka gaheetu ibsame. Akka odeeffannoon kaleessa irraa jalqabee qoodamaa jirutti yoo ta'e torbaan tokko dura waraanni Jaalsanyii lakkoofsaan 64 ta'u sanyii jalaa ba'uun gama waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kan Jaal Abdiin hoogganuutti akka makaman odeeffanneerra. Gaaffii guddaan amma jiru garuu dhugumaan Jaalsanyiin mootummaatti harka kennateera kan jedhu yoo ta'u odeeffannoon kun dhugaa ta'uu isaa AGM addatti qaama tokkorraa dhugummaa isaa mirkaneessuu hin dandeenye. Kanaas haa ta'u sana Jaalsanyiin galuu fi galuu dhabuu isaa irratti gama mootummaatiinis wanti jedhame hin jiru. Kanarratti immoo tarii Jaalsanyiin yoo kan hin galle ta'e ofiif deebii kennuu danda'a. Dhimma kanarratti AGM odeeffannoo dabalataa akkuma argateen isin biraan gaha. Oduu itti aanuun naannoo Gambeellaatti lolaa uumameen jiraattonni 20,000 ol qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an. Aanaa Jikaawootti rooba cimaa tibbana roobee hordofee lagni baaroo guutuun jiraattonni 20,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'uu fi qabeenyi manca'uu bulchiinsi aanichaa beeksiseera. Bulchaan aanaa Jikaa'oo obbo Andiriw Tuut Dooche Weleetti akka himanitti sababa rooba cimaa jiruutiin lagni baaroo humnaa ol guutee gara qe'ee namootaatti dhangala'uu hordofee jiraattonni hedduun buqqa'aniiru. Namoonni buqqa'an kunneen magaalaa Kuwaatii Chaang manneen barnootaa dhaabbilee amantaatii fi waajjiraalee keessatti qubachuu isaaniis ibsan. Itti gaafatamaa waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Gambeellaa obbo Gaadbeelmuun buqqaatota kanneeniif deeggarsa dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Oduu teenyaa xumuraatiin
Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan biyyoonni Islaamaa Israa'el akka diinaatti akka ilaalanii fi Filisxeemiif akka tumsan waamicha taasisan. Erdogan of tuulummaa waraannii fi shororkeessummaan mootummaan Israa'el ummata irratti gaggeessaa jiru dhaabbachuu kan danda'u tumsa biyyoota Islaamaa qofaanii jedhan. Biyyoonni Islaamaa bakka takkaa diina tana hudhuu malee waraanni dhaabbachuun akka jabaadhaa jechuun dubbatan. Pirezidaantii Erdogan biyyoonni Islaamaa waraana Israa'el guddachaa dhufe kana qolachuuf bakka takkaa tumsuun isaanirra akka jiraatus dhaamsa dabarsaniiru. Israa'el mana murtii yakkaa idil addunyaa akka dhaabbattu yakka duguggaa sanyii raawwatteef akka adabamtuuf Turkiin biyyoota dhiibbaa taasisan keessaati. Erdogan dhiheenya kana pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii keessummeessuun dhimma waraana Gaazaatii fi hariiroo isaan gidduu jiru akkamitti akka suphuu danda'an irratti mari'achuun isaanii ni yaadatama. Gama biraatiin al-Siisii waggoota 12 booda pirezidaantii Turkii yeroo jalqabaatiif bira dhaquu isaaniiti. Hariiroon biyyoota lamaanii erga waggaa 12tiin booda bara 2023 bifa haarawaan deebi'uu jalqabe.